بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كبجمتو توربت لوجن جروتي في ساعة كان بك جرتني نداو أتاجرتني هندك يسمبر نجنج كأنها جو بطل الرقاقة جرو روبي باليت بطلتنا من والجه الدوي دافي لفي أمة إساتي كيرو أبا كيرو ولين جرى كبجمو أبو بكر أكسم أبا بداغم موجي أجالي لفابه سعد علي محمد أكسم الجزيرة بيتي أبو مصعب ولين جرى دعاته هدوك أكا همزة تكلوتي في أستاذ أجولين أستاذ جتشوني دتبدي أستاذي كي يجتين نمو كي يجتون شيخ محمد حسين آدم ولين جرى هندي كيسانو وصو إسن الرا دبتني وان إسن الرا كاكان قبدني أكا أباتي إسن ألان على هفوري كيسان ها أرغاو أكا أباتي إسن آدسا ما ترين بدون إيجي أوفي نياتي جلاني يو أنفاتشو جر أفاتشو مبيتو جولين أما وصو غافة دينا كناف أمتا كان تجاجلو إرتي بيلوين إسن أباري أرأس انجرتن غافة دار إسن أباري أرأس انجرتن شيني مراتك إجانما كيسا غنو فوده نما نجالتو كيسا غدينو هركسي achi seenuu barbaadu cinqamne isin abaarre asin jirtan haa barakattu asin isin gahe ammallee jenne barakataa fagoo gaya hafurri keessan haa urgaa'u yoo gama baalli rabbi namatti dhaabuutitti deebine amma baalli rabbi isinitti dhaabe ofirratti isa dur biyyi wayta lukkuu qalatan beeyne bishaan danfaa itti naqxee misheemamse bara lukkuu qalata dur hin beeku bishaan danfaa itti naqani morma muraniit bishaan danfaa itti naqanii baalli lukkuu kun bishaan danfaa arginaan mucuk irraa jedha baalli namarraa buqqaatii baalli rabbi qacaletti dhaabe am gaafa ummata kana bilisoomsuuf dhaabatellee namni dhiiga isaa allaattii fi saree fi biyyeen dhuyde qeerro gaafa akka amantiititti amantii ofii akka tanamaan tuyne fi namni illee isiin tuyne itti kaaf dhaabatellee namni uggame qeerro akaabirri arra jiru kuni homa itti tolutti tola malee masjiduma jira jabatu gadi bahee ilmoolee tana baraarsuuf akka haajii kenna haajii mukhtaariititti qeerroo waliin biyyee ta'e namni bira dhaabatee makkate ka akka haajii abdii tilmoo ingale warri galma abbaa gadaatitti ahbaashaa waliin xibqinnaa seenee kottee lafa hanqise beekomsa rabbi itti kenneen ka akka sheek sa'id abubakar biyyee galan daara akiraa jiran ka hafee qajeelchee ka gale rabbi haa araaramuuf araaramu fi rabbi isaanii haa kennu guyyaa kenna guyyaa barakaa guyyaa sa'aadaa ka nyaata ka diinaa diinagee rabbi nu haa godhu bakka afaan kiyya dhaqqabe san kulli rabbi haa teessu afaan kiyya bara manuma taa'ee bakka hedduu dhaqqabe waan ijoollee baalee diidaa yaa Allahu gaafa akka jedhe ani sagalee mul'ifanne achillee ana jira jechuu lallabe achillee daangaan tiyyallee haga achiititti deemti jechuu lallabe rabbiin nu bal'ise rabbiin nu beeysise rabbiin nu mul'ise nuttilleen dhiphisin nulleen wallaalchisin nulleen awwaalin yoo gara miidiyaatitti deebine mucaa baalliin itti dhaabatte Abdussamad Sheek Sayfaddiin isin martinuu abbaa isaan beeytanii yoo ustaadii taate malee la'alla Abu Bakar beekuun ooltu yaa'iin qabu sayfan olmuri sun achi tarsaastana gara nabiin xitumma careen achiin haayidii du'ayneeqii kanan qabu fooloolleen dhaqqabanne sheer godhiilleen dhaqqabanne kuni ammuma ayduude warra rabbi qajeelche malee ka asiin sheekaa asiin beekaa asiin cicciree macaree of keessaa yaase kun ammuma tana as duude eessaa fidee rabbi sanniin eessa fidee rabbiin gaafadha namni ulee akkasii qabatu umrii dheeraan qabu hin suta ulee isin harkaan cabnee fi hin moofne rabbi isin harka kaayee rabbi sefa isinii haa godhu ujoollee diinaa ofii yoo argitu ija irraa qaqqabattu ujoollee abbaaf nama darajaa abbaatitti yeroo argitu dhayxee mataa dhungattu qeerroo gadaa tanaa rabbi nu argisiisa ujoollee tabaajaajii keessaa nama buuftee nama yaabbiftu ujoollee ka gadi buuftee birrii kennitu dhiifama naa tahi jettuun ka beekaaf gugurdaa ofii biran tarre ijoollee ammaan rabbi nu argisiise ujoollee listiroo xaragattu birrii jabduu nama kennuu fi taa'u dhiifama naa tahi jettee dhiifama gaafattee haa sheekichi didu malee sheekicha dursitu ijoollee ammaan rabbi nu argisiise ujoollee yoo bootaa dhabde makiinaa oofuu beeytani kotta bakka kiyya kana taa'a
angommaa makiinaa jala yaabbadha ijoollee jettu ijoollee amma rabbi nu argisiise ijoollee magaalaa kana keessoo deemtu magaalaan isin urgoytu ijoollee amma rabbi nu argisiise warra ulee kasaaraa rabbi itti qoode eeggadha warra lafa tanatti mul'ata dadhabee gubbaa kanatti yaa'ee kaastamara oomishe maamila baay'ee qaba namni haga gurra kiyyaa kan asirree ol tare online waan jettan kana waan fedhee haasa'e achirra ol ba'e hisaaballee hin dagata miizaanallee hin dagata namni yoo miisaanaa fi hisaaba dagate hin miidhama akka maletti ijoollee akka maletti miidhamtuu miti ijoollee hagaan dubbattee bakka geette rabbi isin haa taasisu Abdussamad ilma baallii qabu obsaadha abbaa obsurraa garaan faayidaa qabu basmalaadhaan fide akkasumatti ijoolleen bakka biraa jirtuufi ta bakka kana jirtan abbaan keessan gaafa isin hin argatin illee isin tiiseet eega isin argatellee isin tiise gaafa isin hin argatin bakka argetti gad isin hin nayde haadha isinii file namni arra namni haadhaan isa arrabsu tokkollee hin jiru isin keessa osoo deemu gad isin nayne abbe haadha sii fileet bakka sii fileet sanyii bareedduu hayyuu makkala tan tahin doomaa doofaa tan tahin qaruutee fuudhee achitti si naqate bismillaahi jedhee orruu holotiin dheeddu orruu urgoytuu horiin gara biraa irraa itti ay deebi'u mucaa urgaayaa ay baase garaan sun mee of uladha walillee uladha wal jaalattan isin martinu gaafa namni du'ee goomellee lazzan keessa turaadee mucaa akkasitti rabbi isa fuudhee yoo gama miidiyaatitti deebine miidiyaan isaa dawrii guddaa taphachuuf deema dawrii sananni tabsiisu anumaa fi sene bikulli mawjuudin wa mustataa waan argameef argamuu fi danda'ame hundaan nafsee fi nafiisaan bira dhabanna bi'iznillaahi ilkariim biyya keenna kana miidiyaa hedduutu seene miidiyootii seenee hujii irraa saamsame ka tokko keessaa afaan keessan hin tuqin ilmooleen teenna yaaddoftee baaleef nuura hudaan akkasi komandootitti dhalateet mul'ateet tatakkaa gurraan hin dhagayiniif ijaan hin argin illee isa beeyti in dhaabate waan isa dhaabeen rabbii dhiisa rabbumatu beeka nuurtu irraa dhalate dhaabate sanillee sadaan biyyan jiru OIT'n dhufe ijoolleen minisootaa ergite OIT'n Oromiyaa Islaamik Televijiin kan jedhamu dhufeen magaalaa kana seene eessa bu'ee rabbiin gaafadha eessa jira maal dalagaa jira maal tajaajilaa jira rabbiin gaafadha haa ta'u akka diilalti isan dhoynee fi akka waa ittiin dhawanne ijoolleen teenna fuutee haxooyte xiqqo sarara hujii gubbaan geette natti fakkaata kuni akka wanni akkasii ittiin deebine ati qeerroon kiyya fuundura kiyya deemi abbaan ilma of duratti arguu jaalata gurbaa kootti mucaa jedhuun hin fedhu akkasii bara gurbaa kootti maa dhaabatta mucaa jedhuun hin fedhu mucaa of duratti arguu barbaada nama mucaa isaan tahin nama tokko ofiif olii fi of duratti illee arguu namni hin jaalatu mucaa keenna ka fuundura keennatti nu isin arguu barbaannu sani ifaajeen teenna eega umriin 40 bira ol nu tare asiyaa'aa jirti ifaajeen gaafa baraaf rakkoo ta gaafa tumamaa baanee ta bakka itti tumamnu dhaydhee rabbii jecha lallabnu reefu asiyaa'aa jirti fujaa isinii goona yoo ajalli dhufellee fixannellee osoon fixatinillee yoo rabbii wal geenne ijaan waa agarree deemna saffisaa isbiidii dabala kamaraattuun fakkaanne ka duubanattillee haftanii qamaateen fakkaanne wasaxaan khayrul umuuri awsatuhaa jiddu galeessa haasawaatii fi dalagaatiin saffisaa deema bakka yaanne rabbi nu haa gayu hikmaa rabbi nu haa godhu zaad kabaroodu rabbi nu haa godhu Abdussamad abaroodumi barooda beeyta abbaat baroodaano isan beeytu eeshi kabaroodu santu baroodaa malee hin baroonne wal gaafadha hafurri keessan haa urgaa'u وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه That podcast.